Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota free show kan jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu jajjabaatu isin jechaa akkam fayyaa keessanii erga dhihoo kanaatti reefu guyyaa lama argan viidiyoo isiniif gadhiisuu jalqabee meemee dursa namoonni YouTube kanaaf haarayaa taatan subscribe gochuun like gochuun nu jajjabeessaa isiniin jennaa sababni isaas immoo nuti akkana baay'ataa jechuudha namni amma yoonaatti jechuudha YouTube kana guddisee bakka guddaa wayii jiramti kuma dhibbaa shantama maayoo miliyoona jedhama kanaaf nuti keessan deemee namoonni haaraa taatan dhugaadhaa subscribe godhaa wanti nurraa dubbannu har'a jechuudha dhugaa'umatti waa'ee jaalalaa irraa dubbannu waa'ee jaalalaa jaalala yeroo qabnu namoonni baay'een jaalala see walumaa wajjin galanii mana keessa galanii hiriyummaadhaan walii wajjin jiraachuudha kan namni waa'ee jaalalaa kaasu jaalala akkasii jaalala jechuun mataan isaatti iyyuu mana ijaarame jaalala jechuun hawaasa ijaarame jaalala jechuun ollaa ijaarame ollaan ijaaramee walitti dhufee buna dhugee waliin haasa'ee waliin taphatee yaada wal jijjiiree rakkina wal baasee jechuudha mataan isaa karuma jaalala gara biyyaatti yeroo deemu jaalalamti ammas biyyee hawaasni wal ijaaree wal jaallatee wajjiniin deemu kun ollaa wal jaallatee wal ijaaree wajjiniin deemu kun walitti dhufee jechuudha yaada wal jijjiiree akkasumas wanta namni tokko rakkate irratti rakkina wal baasee jechuudha yoo argame mataan isaa inni tokko jaalala jechuudha gara hiriyaatti adeemna hiriyyaanis akkas jechuudha hiriyyaan wal ta'ee wajjiniin calee wajjiniin ka'ee wajjiniin deemee bakka hiriyyaan tokko argametti bakki sun gaarii ta'e badaadha ta'e yoo gaarii ta'e achitti argamee si ejjibiti yoo badaa ta'e immoo bakka sanatti argamee nama sana fuudhee yoo achirraa bahee yaada qabu jijjiiree fi yaada qabu qoodee fi gara ofii deeffate mataan isaa kunuuntu nu jaalala kanaaf hiikaan jaalala isa wal fudhatanii galanii yookaan immoo har'a wajjiniin jiraatanii boru wajjiniin wal dhiisan har'a waliin haasaanii waliin kolfanii boru wajjiniin oodanii yookaan wal cinanii daarfatan jaalala jechuun mataan isaayyuu gaamoo ijaaramee hawaasa ollaa fira biyya keessatti uumamu jechuudha kana kan gochuu danda'u nama jaalala jechuun maanni hayyoon ka'ee gaarii si yaade isa ollaa kootiitiif gaarii yoo yaade biyyaa kootiif gaarii yoo yaade nama lafa kanarra jiru nama waan ta'e qofaaf gaarii yoo yaade akkasumas immoo biyyattii kanaaf gaarii yoo yaade an jaalala jechuudha waamuma jaalalli bifaan qabu maaliin qabu inni qabu biyyaan qabu qaama maaloon qabu jaalalli mataa keettisuma kan kara jaalalaa deebi'ee maqaa jaalalaa fudhatu suma kan kara jaalalaatii badee gara jibbaa goree maqaa jibbaa fudhatu suma mataa keetti jaalala jechuun kana yoo jaallatte jiraatta yoo jaallatte nyaatta yoo jaallatte guddaa yoo jaallatte wajjin jiraatta yoo jaallatte akkasii jiraachuu dhabuun immoo wanta tokko irraa fagaattee wajjin jiraachuu dhabuun akkasumas itti dhuftee waa'ee dhuma isaa kan haasa'atuma yookaan dhiiftee baata ta'e gidduu keessan jibbaa wayii jira jibbaan kun maanni jaalala isa fageessu jechuudha walirraa kanaaf bakka dheetetti kolfii taphatu bashannan hamma ofirraa buusu namatti fuulan jijjiira fuulli namatti guduunfamu jaalala guduunfaara malee jibbaa guduunfaan jaalala jibbaara malee jibbaa jibbaan
nuti immoo jibbaa jibbina malee jaalala jibbine jechuudha bakka geenyullee jaalala jibbamuu hin danda'amu. Yooma jibbame immoo jibbaatu jibbaa jibba malee jaalala hin jedhu. Nuti immoo nama jaalalaa tokko mana keessa nama jaalalaa ta'u nama jaalalaa yeroo jedhu maanni isuma silas ni jedhe jechuudha. Ollaa keetii gaarii yaadde fira keetii gaarii yaadde nama fira yaadde hunda namaati gaarii yaadde biyyattii kanaaf gaarii yaadde wanti biyyattii kanaaf ta'u yoon kana godhe biyyattii kanaaf ta'a laata yoon kana godhe hiriyyaan kun fayyadamaa laata yoon kana godhe biyyi kun biyya taatii laata yoon kana godhe biyyi kun narraa waan gaarii baratii laata yoo jettee yaadde ati nama jaalalaati jaalala isa jibbu jibbina malee jaalala tafaarsu jaalala isa jaallatu ni jaallanna sababni isaas jaalala waan taaneef mataan keenya jaalala. Addunyaa kanarratti jaalala jibbaan jira jaalala jira akkuma fayyaaniif du'aan jiru jechuudha. Jibbaani du'aadha. Jibbaan hin jiru waan hin jirre waan hin taane wanti sun faayidaa hin qabu. Jaalalli garuu fayyaa ka'ee akka waan deemu ka'ee akka waan haasa'u ka'ee akka waan tiratu ka'ee akka waan dubbatu ka'ee akka waan si gargaaru. Kanaaf jaalalaa fi jibbaa fayyaa fi du'a akkasitti fakkeenya fudhattee jechuudha wal bira geessee wanta kanaatii wal bira geessee kan itti gortus ni beeku kan nama baasu kan namatti tolu kan nama baasu isa kam akka ta'e hin beeku. Kanaaf jaalalaaf jibbaa fayyaaf du'aa keessaa kan fudhattu yoonaan jedhan fayyaan filadha jaalalaan filadha. Akkasumas jibbaan addunyaa kanarraa wantoota nama kottooffachiisan wantoota mana namaa diigan wantoota hawaasa kana diigan wantoota firaa fira walitti buusan wantoota hiriyaa fiyyaa walitti buusan wantoota nama kana nama ta'uusaa nama ta'ee akka inni wal jibbu godhu jibbaadha jechuudha. Jibbaan hundee hin qabu garuu hiyyaati hin mul'atti bakka bakkaatti eessarraa mul'ata namarraa mul'ata namni maal godha fuula walitti guluubbee waan hin taane waliin jedhee akka hin taanetti wal argee bakka hin taanetti wal argee haala sana keessa galee jechuudha. Jibbaadha jechuudha. Jibbaan kun hidda dhabdee yoo taates dachee kanarra garuu akkasiin dhiyaate yoo fudhatte namaa yaade hiddisii nama akkuma jaalalli mataan isaa nama ta'e jechuudha. Hiddisii mul'atu hiddisii nama gara nama akkamiiti nama jibbaa nama hin taane nama jireenyi isaa guutuun addunyaa kanaaf uumamuu isaa hin taane ture namni jibbaa faarsu jechuudha. Kanaaf namni kun hamma wanta tokko argee walitti himee waliin haasa'ee waliin mari'atee wanti kun nan baasu si baasaa sin baasu na baasaa ta'e irratti waliin haasa'amee hamma fuulli tokko walitti dhufee yaada mana jaaru tokko yaada ollaa jaaru yaada mana jaaru yaada biyya jaaru hamma walitti hin keenyatti jaalala wanti jedhamu hin jiru. An badeera jechuudha ati baddeette jechuudha. Inni jaalalaan maqaa moggaafate inni jaalalaan fuula bitate inni jaalalaan mana jaarrate wanti sun dhuguma jaalala yoo hin taane manni isaa sun torbee hin taa'u ji'a hin taa'u guyyaa 5 hin taa'u hin diigama jechuudha. Karaan sun karaa sobaati. Fuulli sobaa fuulli jaalalaan soba bite ituu jibbuu diigee jechuudha. Gaabbiidha jibbaan sun. Kanaaf addunyaan kun jaalalaan dhaalamuu qabdi. Nuti yeroo keenya jibbaaf kennuu qabnu jaalalaaf wal nuun geessu waan ta'eef jibbaaf kennuu qabnu hamma sana iyyuu jechuudha. Kaawwannee jaalalaaf kaa'uu qabna malee jechuudha. Yeroo jibbaa kana dhannee osoo jaalalaaf yeroo keenyatti fayyadamne isa jedhu qaba jechuudha. Maaliif jaalalli jaalala qaba. Jaalalli siiqa, jaalalli jaalatamaadha, jaalalli ulfaataadha, jaalalli kabaja, jaalalli fayyaadha. Mana jaalala du'aa miti, jaalalli cittoo miti, jaalalli diddabaa miti, jaalalli
jibbaa miti jaalalli wantoota qurxaa'e miti. Kanaaf hundumti keessan warroota sooshaal miidiyaa kana fayyadanis ta'e warroonni yuutuubii kan dhaggeeffatan yeroo keessan akka waan gaariitti dabarsitan isiniin jedha. Waan gaarii yeroo hin jedhu fuula gaariidhaan namatti bahu, yaada gaarii namatti bahu, hojii gaarii namatti bahu, gorsa gaarii namatti bahu, jaalala gaariidhaan namatti bahanii mul'atanii ollaa ijaaruu, mana ijaaruu, hawaasa ijaaruu, biyya ijaaruu akkasitti yoo baate mul'atte ati hawaasa kanaaf maal akka taatu jaalmataadhuma isaatti jaalala. Erga jaalala taate yoo jibbaa balleessita. Erga jibbaa balleessite yoo fayyaa guutuu ollaa gaarii hojjetee hamii dhiiftee waan gaarii irratti jechuudha wanta tokko fokus gootee irratti hojjette jechuudha. Hiriyaa qabdaa, ollaa qabdaa, fira qabdaa, biyya qabdaa waan ta'eef akkasitti jechuudha waan gaarii irratti xiyyeeffattee hojjette jechuudha. Wajjiniin jiraachuu dandeessa jechuudha. Jaalallee jechuudha bakka guddaa qaba. Jaalallee wanta manaaf biyya ijaaru keessaa isa tokkodha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoon guyyaa har'aa ani isiniif qopheesse kana ture. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deemutti nagaa fayyaanaa ta'a. Yuutuubii kan sabskiraayib gochuudhaan jechuudha galgala tokkotti miiliyoona 4 galchaa bulaa.